Ashama akkam jirtu hordoftonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa egaayii gaafa dhaqanii wanta namaa tokko yookiin immoo ammina namaa tokko odeessuudhaafi bahanii kanuufis akka odeeffamu hubannaa gochuun barbaachisaadha siniin jechuun jaaladha. Maaliif jettanii Roobeel mucaa waggaa 1.6 akka qabu bira gahamee jira jechuudha. Akkasumallee osoo jaalalaadhaan jiranuu mucayyoon ulfooftee deessee ani sin beeku jedheeni kakateedhani. Sanaa booddee haati amma qobaashii mucaa guddisaa jirti jedhanii amma mana hin taane seente Roobeel iddoo hin taane seente. Kana duwwaa immoo osoo hin taane iyyuuti obboleettiin isaa biyya Soodarbaa kan jirti jechuudha. Waggaa 4 jiraadhe biyya Suudii keessaa haa ta'uyyuu malee meesoo maddee tokkoyyuu hin qabu. Kan inni qabu isumattan baasaa jira. Inni bara 2015 keessa mucayyoo dubaraa qarshii fidi jedheeni duuriyyoota itti qaxaree qaabee sanarraatidhaan kan ka'e 300,000 nu gaafatanii. 300,000 erga nu gaafatanii booddee mucaa wanti irraan gaasisaniin jiru garuu maaliif kun hundumtuu irratti raawwatama jedhanii kissiin irra jira. Waasiidhaan bahee jedhanii waasiidhaan bahee jira. Ammayyuu inni suniyyuu irraa hin xumuramne ammamoo wanjalasa kana keessa galee. Kanaafiyyuu akka hin kassasamne jette jechuudha. Maaltu kassasan jettanii abbaan Maqidii obboleessa Maqidii wajjiniidhaan dhufanii jiru. Maqidiinis immoo sagalee kennite qabdi jechuudha. Ani yaada kana keessa hin qabu. Birrii gara 40,000 waan ta'e na jalaa nyaatee biyya harabaatti deemuudhaaf kan hin jedhu. Kanaafiyyuu koottuun arganaa asiin kana hojjanneeti. Ani mucaa siifan fidaa ati kan kootiif kan Abiraami jetteetu kakatta jedhee sana booddee akka DNN sobaa hojjetamu waan isin jedhe qofa hojjetta jetta ati jedheeni na leenjise jette. Sana booddee akkasuma jechaan ture. Ergan akkas jechaa ture booddee immoo yeroo darbe keessa namni bilbileefin sagalee koo waraabee miidiyaa irratti yeroo gallakkisu inni isa dhaggeeffate bilbilayyuu harkaa fuudhee jira. Anamma bilbila malee hin jira jettee jechuudha. Sanarraatidhaan kan ka'e immoo ilmoo koo karaa dadhabbina isheetii karaa qarshii argatee wanjala kana keessa galchee gaa'ela namaa diigee jira. Kanaafiyyuu seeratti hakkanaa dhiyaatu qofan barbaada jedhanii abbaan Maqidii Roobeen hidhamuudhaaf qabamuudhaaf jira jechuudha. Isa kanaaf obboleettiin immoo maaloo akka hin qabamne akka hin hidhamne waan baay'ee obboleessi koo waan baay'ee hojjeta. Hin dhugaa, hin xuuxaa, caatiin nyaataa. Kanaafiyyuu akka rakkoon irratti nuumne ani waggaa 4 kan hin hojjedhe meesoo cabduun qabu. Meesoo cabduu haadha koof abbaa kootiidhaafis akkasumaan birriin koo akka na dhaqus hin beeku. As buusii achi buuseedha. Kanatti ta'e sanatti ta'inaan jedha. Anis immoo wanta tokko sarara ga'ee garaa jabaachuu hin danda'u. Isa kanaafiyyuu jetteetu kadhachaa jirti jechuudha. Isa kana akkasumas immoo inni heenyu kan isaa dhofkatee dubartii namaatti taphatee wanjalamma kanaa hojjete. Inni heenyu kan maqaa namaa balleessu kan gaa'ela namaa diigu jedhamee jira. Akkasumas illee haati mucaa dirqama dhaneeruun isaanis dirqama haadha mucaa dhiyeessuun si barbaachisa. Maqidiin isatu dirqamaan na hojjechiisaa jira malee ani mucaas hin qabu. Mucaanas kana biraan miti jettee dubbattee jirti. Akkasumas immoo guyyaa har'a wal quunnamu jedhanii yoo Waaqayyo jedhe abbaan Maqidii fi Maqidii obboleessi ishii jechuudha. Akkamittiin akka kun ta'e maaliif akka kana hojjete ishiinuu akkamitti kana keessa akka galte tokko lama jettee isatti miti jechuudha. Egaa Ruutaanis kana dhaga'uu qabdi dirqama Abiraan faana jechuudha. Abiraan faana hin dhageenye taanaan ammayyuu rakkoo guddaadha. Ishiin eenyuyyuu amanaa hin jirtu waan ta'eef namni hundumtiyyuu amanee akka inni daa'ima hin qabne
Isheen garuu amanuu hin dandeenye. Maal takka uumame hin beeknu, maal takka ta'e waan beeknu hin qabnu. Namni immoo baay'ee ulfaata jechuudha. Keessattuu mucaa waan taates kana dura akkasittiidhaan qabanii haati boocheetti deebisaniiru jedhan. Kanaaf warri magaalaa Finfinnee keessa jirtan hundi keessan daa'ima keessan seeraan qabadhaa. Daa'ima keessan fuudhanii okulaaleetii fa'i baasaniitu dabarsanii gurgurachaa jiru. Akkasumas immoo ittiin obboleetti isaa kanaan jechuudha. Roobel dirqama seeratti kennamuu qaba. Akka inni dhiifamuuf hin barbaadnu nuti. Obboleessi kee wanjala guddaa hojjete. Wanjala kanaafi akka inni sirreeffamu akka inni baratu hin barbaaddu ati jennaan achi keessa yoo sineera ta'e qarshii guddaa na gaafata. Ani akkasumaan hin bara koo fixaa jira biyya Arabaa keessatti waan ta'eef naaf hin yaaddu. Yeroo darbe 50 naaf ergi situu maqaa koo miidiyaa irratti baasee naan jedhee jettee gaayishiin akka inni dhugaa ta'e akka inni caate nyaatu ishee harkaa fudhatan bilbilaan jechuudha. Akka miidiyaa irratti bahe isayyuu biyya Suudiitti shiqabsiiseen poolisii ishee tumsiisa jechaa ture jechuudha. Kuni kan bareedha jechuudha. Dhugaan siniin jedhe kan barte immoo barteetti. Kan ajjeesuu bare ajjeesuufis duuba hin deebi'u, kan balleessuu bare balleessuudhaaf wanti duuba deebi'u gaabbii kan qabu hin jiru. Maaliif jennaani akka barbaadetti jiraata bakka jireenya kantu jechuudha. Ani mee gaafa kamni argisiitti fakkaata kan salphataa ta'e. Akka inni qaana'aa ta'e akka inni ilmoo seeraan hin guddanne akka inni ta'e gaaf kamiin mucaa kana baraseetti fakkaate gaafa inni abbaa Abrahaam haasofsiisuu dubbachiisuu dadhabee gaashee waxame gaaf sanaan isaan bare jechuudha. Amma inni ga'u jechuudha. Iccitisa kana dabarsee jechuudha. Intala kanas immoo maqdiidhuma kanayyuu akka hirummaatti waliin jiru jedhanii inni achi daa'ima qabaa asimmoo ishee kanammoo achi immoo biyya Arabaatti yeroo isheen biyya Arabaa deemte immoo maal godha qullaa dhaabuudhaaf jechuudha. Dhugaa nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Amma egaa haati mucaas miidiyaatti dhiyaattiidhaan tokko haati mucaasaati. Qobaashii gadaa ba'u wanti nu hojjechaa ture uummanni sabni haa beeku. Bakka mucaan ulfaataadha waan ta'eef jedhanii ulfaata jedhamu miti dhugaan sirriin jedhe hojiinsaa akkuma haasawaa miidiyaa irratti haasawutu jedhameera dhugaa keessaan jechuudha. Baay'ee nama baay'ee kan dadhabsiisedhaan nama baay'ee jechuudha. Magaalaan Finfinnee immoo jammar faalamtuudha waan baay'eedhaan duriin magaalaa Finfinnee keessa jirtu sinaa baasu guyyaa deemuun nun sodaachisa magaalaa Finfinnee keessatti jechuudha. Keessayyuu qophaa ofii jechuudha. Isa kana dhagaayaa maa murtoo maal akka ta'u hin beeknu garuu abbaa mucaatidha. Abbaa mucaa waggaa tokkoof ji'a ja'aatidha. Mucaa isa kana immoo qarshiidhaan bitanii haati daa'ima kana dabarsitee gurgurtee ittiin qarshii nyaachaa jirtu seeratti akka dhiyaattu jedhaniiru. Kun immoo rakkina guddaadha. Qaamni ijoollee jechuudha qaamni daa'imaa jechuudha itti gaafachiisa jechuudha haadha sana jechuudha. Mucaa ishee dabarsitee kennite jechuudha. Aangoo qabdu koo daa'imni dhugaan siniin jedhe olaantummaa qabdi. Maaliif akka isheen kana gootu kan maqaa nama balleessitu caalayyuu ola deemaadhaan waan wanjala kana hojjetteef dirqamatti gaafatamte jechuudha. Isa kanatti niin jechuun jaaladhaa konkiraashin jedhaaniin roobeedhaan bakka mana nama bukeessee mana nama unkuree jechuudha. Maatii jireenya beeka yoo naammoo jechuudha kan ajaa'ibee na dhiisuu didee jechuudha. Illiina isaa keessatti anatu beekaadha jedha. Anatu waan hundumaa godhee sirreesseedha. Garuu mee waan sirreessee hin qabu wanta toora galchisiise wayii hin qabu garuu akkasitti yaada sammuun isaa jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku aninna bakka sanni jedhe qofa innis jedheera. Isaan jedhe qofa ilaaltanii deemuu qabdu. Namni kamiyyuu sanaan jedhe qofa ilaalee deemuu qaba jedhee dubbateera jechuudha. Nuti isatti jette qofa ilaallee waan deemnuuf hin qabnu. Isa gooftaan keenya jedhe ilaallee deemna. Innaa dammoo jechuudha akkuma kan nama salphisuudhaaf kaattu atiyyuu salphattee jirta jechuudha. Sigala afaaniin malees oma lubbuu namaan baastu wanta nama goote tokko illee hin jiru dhugaan siin jedhe. Inaasayin warra arraba naasaa warri dubbii arraba naasaa ammi oma gochuu hin danda'ani warri arraba isaaniirraa salphinni ba'u
waanuma fidan iyyuu hin qaban. Kanaaf iyyuu of kunuunsi of qoxxobi jecha kee bajireenya ilma namaa keessaa siin jenna. Asumaan qidiyya YouTube subscribe like share godha.